Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana keessanii nuti nagaa guuturraa hafaa qabnaa nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaa deebi'ee dhufee jira obboleewwan kiyyaa maaliif viidiyoo darbe irratti qaalii isiniif galee yookaan waadaa isiniif galee ture miira fuula dukkonaadhaan kana booda nan agartanii lammuu deebi'ee isinin jedhee ture kanaaf wanti hundumtuu hin ga'a darbee jira maaliif waan tokko wanti kamiyyuu gaafa isin mudatu sababaaf isin mudata waan ta'eef wanti marti isaa mootuyyuu darbeera waan hundumaafuu jechuudha darbeera gaafa jennu chaalenjii isin itti dhufe keessatti waan isinirraa barachuu qabdanii chaalenjiin dhufe sun hagam yoo ulfaataa ta'e iyyuu isin fudhatee darbuurra lubbuun haftanii seenaa har'a dabarsiisan kana kaleessa keessan maal akka dabarsiisan fuuldura keessanitti immoo nama sana dudduuba keessan deebi'ee galagalee ilaalu isin taasisuun isaa jechuudha waaqayyoon maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u irra guddaatti isa sana. Kanaafuu kana booda fuula dukkanaan nan agartan isiniin jedheera. Kanaaf nyaachaan jira koottaa hin nyaanna. Maal nyaattaa jechuun keessa yoo dhugaa dubbachuuf naannawa garaagaraatti hin beeku garuu naannawa keenyatti nuugii jedhama. Nuugiin gosuma tokkicha maqaa tokko malee hin beeku. Kuni kan na hojjetame ammaa fi miti. Garuu ani osuma nama amma osuma dhokadhee intini dhuyyuu fixaa jira. Maaliif jennaani intini qaba waan ta'eef jechuudha. Maaliin hojjetamaa maali maqaan isaa dammaan hojjetamaa. Kanaaf inni ol keenya osoo ittaan iyyuu ol keechanii isiniin jira hattanii kan isin nyaattan jechuudha. Kanaaf isin agarsiisuu danda'a haala garuu dandeessan ammaaf miti garuu kan hojjetamee ture jechuudha. Ganaa fuulduratti guyyaa sanaaf hojjetame. Biraaziliin naa hojjetee dhufee ture baadiyyaarra dhufee ture na bukkeera amma jechuudha. Kanaaf ani mootuu osumaan qas jedhee jechuudha. Beektan naannawa keessatti dhuguma harkaan akkasitti tumamee jechuudha. Agartanii harkaan yeroo isin jedhu mooyetti tumama. Bullaa'eetu maka kanatti immoo achii booda damma itti godhu jechuudha. Dammaan tumu. Kanaaf baay'ee tokko faayidaa guddaa qaba. Keessattuu dubartii deessuudhaaf faayidaa guddaa qaba jechuudha. Nama kamiifuu faayidaa hin qaba. Garuu immoo irra caalaatti dubartiin tokko gisee deesse ganama garaa duwwaatti isa kana fayyadamanii taanaan baay'ee jechuudha. Baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf ganaa guyyaa fagoodhaaf hojjetanii fidanii ani immoo aman fixee jechuudha. Maaliif oksisanii biraan teechan walumaa galatti kan akka naannawa keessatti maqaa sanatti maashiniin jechuu barbaada walumaa galatti wanni nani dhufeef jechuudha ijoollee baay'ee galateeffachuu fi akkasumas immoo jechaan kaleessa isiniin jedhe akkan irra hin deebine akkasumas kana booda kallattii kamiiniyyuu jechuudha amma waaqayyoon na gargaaretti baqa wantoota torbee darban kana deebi'ee akkan hin yaadanne jechuudha maaliif jira miti wanta dagattanii miti. Hin dagatamu gisee kana keessatti jechuudha. Garuu mootuu namni lubbuudhaan jiru waan hin daganne hin qabu hin dagatama wanti marti isaa jechuudha. Obsa guddaa isin gaafata. Baay'ee tokko jechuudha humnaa olitti jechuudha. Immoo irra caala laphee keessan gara waaqayyoo taasisuudha. Maaliif jennaan gisee tokko koochuudha nuti maal taaneti gaafa seexanni qormaata nutti baay'isu qormaanni seexanaa gaafa deddeebi'ee nu qoru maal taanaa cinqata kana keessaa waan kana hunda keessayyuu maal lubbuun of balleesse jedhama. Dhugaan isiniin jedha waan ofii kooti jedhee bira darbeen isinitti haasaraa jedheera nama. Akkana jedheera ofii kooti fan jedhe. Wanti sun maaliif kaa seexanni waan yeroo sanatti wanta badaa waan isin hin yaanne isin akkasi waan baqaa waan sammuu keessan hin qabne tokko fiddaniituma dhaxxanii rakkoo sanatti gartanii lubbuu keessan balleessisan isin taasisitti jechuudha. Waan na mudate keessaa inni tokko kana nani baradhe isin jechuu barbaada. Maaliif jennaani dhugaa dubbachuufi namni gaafa isin amma waan dabarsiitan sana akka haaraatitti timtanii wayi namni kun diraamaa wayii natti haasaara moo maal fiilmii hojjete isiniin jedha malee isin amanu jechuudha. Hin amanu nama qaaman isin bukkee jiru qofa bichaa jechuudha. Akkasuma namni bukkee keessan jiru immoo maal miidhama hojjettanii isin kan dhukkubsattan isin kan miidhamtan itti gortanii jirtu. Namni bukkee keessan jiru namni mana tokkotti si wajjin galu immoo cinqatatu isa miidha nama sana immoo cinqatatu garmalee isa miidha jechuudha. Kanaaf wantan wadhe keessaa kanaa akkasumas immoo jechuudha
yeroo tokko nuti jireenya boruu malee iftaan akkas taanaa waan akkasii jiraannaa malee jechuudha. Walumaa galatti duubni keenya maal akka taa'ee chaalenjii tokko gaafa isinitti fidu waaqayyo fuuldura isaatti immoo maal akka isiniif qoodee wanti nuti beeknu wanni ani beeku hin jiru. Garuu battala sanatti maalan ta'a. Kana miti dhugaa jechuudha. Kun immoo mudannoo nama mudate xiqqoodha. Ijoollee baay'ee nan beeka. Ijoolleen kanaa ol mana birrii miliyoona tokko miliyoona lamaan itti baasanii hojjetan manni isaanii walumaa buluu jala diigamee osoo waan tokko iyyuu fudhatiin haga yoonaa sammuu isaanii dhabanii maraatanii magaalaa irra deeman baay'ee isaanii beeka. Nan beeka. Garuu sirriitti humnatti dhagaame isiniin jechuuf gaafa ofii keessanii rakkoo cimaan akkasii sun gaafa isin mudatu isinitti dhaga'ama. Rakkoo nama sanallee hubattu jechuudha. Kanaaf kana wanti nani baradhe wanti nani hubadhe jechuudha. Gizee kam keessatti yommuu jechuudha. Miidhamtanii miti miidhama keessan keessatti immoo nam tokko amma jechuudha. Baqa warri yeroo sanatti na bukkee jiran warri miidhama kan koosanaa arganii maal cannaqamu seetan dhuguma kanarraa haftee nama taati akkasumas immoo kan garaatti baattus dhuguma daa'ima noormaalii ta'anii wantoota akkasiiti. Waan kam keessattuyyuu waaqayyoon gaafa fidu waan isin hin dandeessine tokko waan isin irraa taraftanii nafne tokko isinitti hin fidu akka isin taraftanitti isinitti fida jechuudha. Seexanni maal gooti isaatii san keessatti aangoon isheen qabdu yoo isheef danda'ame waan sin qorte san keessatti jireenya keessan jira miti haalaaf akkaaf gara balleessitee gaafa jireenya keessan sanarraa immoo abdii kutattan akkasiin lubbuu keessan balleessitan sanatti isin dhidhiibdii jechuudha. Garuu immoo namni waaqayyoon bira jiru maal godhaa gizee sanatti yoo dhugumatti lubbuun keessan ganaa akkasumas immoo kan isiniif qooddamee midhaan bishaan keessan ganaa yoo ta'e maal ta'a? Waan hunda isin mudate san hunda isaayyuu isin dabarseet boruuf isin dhaabee nama seenaa isin taasisee nama dhugaaf dhaabbatu kammoo nama chaalenjii har'a dabarsee kana boru akka seenatitti namoota hedduuf fakkeenya godhee dubbatu isin taasisa jechuudha. Isaan keessaa tokko jedheen of yaada dhugaa. Nan darbas hin jennee maaliif fayyaa taatanii gaafa afaanii dubbachuu dadhabda jechuun lafuma nagaa kana kaatanii dhibee tokko malee arrabni keessan qabame jechuun ikkoo hin beekoni baay'ee tokko cima ba'e. Nama bakka san jirutti jechuudha. Garuu lakkaa hojiin seexanaa amma kana dandeettii qabaa. Seexanni lakkaa amma kana dandeettii qabdi. Waan jedhummoo isin yaachisa ishee shakkisiisa jechuudha. Maaliif kana keessatti immoo bara seexanni akkasitti ammaatee yookaas immoo ilmoomti namaayyuu seexana ta'ee akka seexanaatti isin qoraa ooluu kana maal gochuu qabdanii fuula rabbiin dhaabbattanii waaqayyoon akka kan jala isin dabarsu akkasumas immoo karaa seexana sanarraa qabee gara isaatti akka isin qabu kadhannaa gochuudhaan isin jira boleewwan kiyyaa. Kanaaf iyyuu walumaa galatti ani waa hunda isaayyuu nitini ta'edha. Waaqaaf galanni haa ta'u. Maaliif hamma kana hundumattu kallattii waan tibba darbe isiniif dhaameen alatti amma yoonaa keessi kan koo nagaadhuma waan tokko rakkoo tokko yoo rakkoo biraa wanti tokko hin qabu. Ijoolleen amma mucaan kee akkamii achi keessi kee daa'imni kee nagaadha jettan waaqaaf galanni haa ta'u. Irra caalatti wanti inni dhufeeyyuu sana isin galateeffachuu fi nagaadhuma. Dhugaa rakkoon akkasii qaamni kan koo namni yoo bashitaan tokko mudate yoo waan tokko ta'e isin shakkisiisa. Kan koo bashitaa akkas immoo waan dhibee addaa dhufee osoo hin taane jira miti hojii seexanni hojjettee lafa isin yaadin lafa isin nagaan qaba jettanii teessanitti dhuftee jireenya keessan gaafa booressitu sirriidha namoota kaaniif akkam taatee raafti akkuma warri na bukkee akkas jedhan kan isin jechisiisuu danda'a jettanii jirtu rakkoo hin qabu. Kanaaf warri dhiphattan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdanii waaqayyo isinaa eebbisuu baraan jireenya keessan rabbi isinaa eebbisuu namni rabbiin hin galateeffanne jechuudha. Eessumattuu jireenya isaa keessatti hin milkaa'u jechuudha. Akkasuma immoo yoo waaqa keessan galateeffattan rabbiin bira dabartanii ta'uuni namallee galateeffachuu dandeessan jechuudha. Namni dirqama maallaqa qofaa miti yaadanillee hamma dandeettisaa. Maaliif jechuun namni koo dhugaan isiniin jedha ilaalchi nama tokkootiif kan tokkoyyuu gargari yaadanillee wantoota hedduudhaan gargari waan ta'eef kanaaf sansanaan iyyuu hamma kana na bukkee dhaabbattanii na duukaa buutanii boorri dhiphattan galatoomaan isiniin jedha. Waan jiru mootuyyuu aniyyuu humna kootii ol ta'a taananii waan tokko saalfii tokko malee dhugaan isiniin jedha maaliif hamma naa danda'ametti nan yaala.
ijoolleen akka YouTube kana bitatanis dubbadhee mas badaa warra fedhii qabanii argee jira jechuudha. Fedhii hin qabanii. Kanaaf yoon humna kootii olitti ta'a ta'ee rakkoo tokko hin qabu. Asumarratti ba'ee rakkoo kan koo kanan isinitti himu ta'a. Waan tokko jechuudha. Maaliif cinqata tokko malee maaliif namni garaan keessan sin ayyame akkasuma na gargaaruu dandeessanii maaliif tarii chaalenjiin irraa kun darbee borummoo ani naman san caalaa namaaf ta'u namaaf dhaabbadhu na taasisuu danda'a. Hojiin Rabbii guddaadha. Maaliif hojii Waaqayyo guddaa akka ta'e guyyootan dabarsee tana keessatti waa baay'ee baree jira. Waa baay'ee irraa baradhee jira. Waa baay'een isin mootuyyuu abjuu kootinis ta'e riiba kootirraanis ta'e waan kamirratti waa baay'ee garaagarummaa hedduu argaa jira jechuudha. Kanaaf Waaqayyo hojiin isaa guddaadha. Hin beekamu garagarchi qixxaa fuulli lama akkuma jedhan sana hojiin Rabbiillee akkasii. Isa har'a nama miidhuuf ka'e kana isa har'a ana boolla du'aatti na darbachuuf ka'e sana boolla anaaf qopheesse sanatti abbaan sun darbame ani immoo dhaabbadhee nama seenaa dubbatu na taasisuu danda'a. Waaqayyo hin beekamu. Ammas immoo na amana Waaqayyo hin hojjeta hojii isaa jechuudha. Kanaaf humna kootii oloo ta'ee kunoo asumarratti dhufee viidiyoo irratti oksaan osoo hin taane fillafiituma kana ifaan ifatti kanan isinitti himadhu ta'a. Akkasumas immoo ijoolleen keessan na dubbisuu barbaadan lakkoofsi koo asumarra iyyuu huma jira na dubbisaa rakkoo tokko qabu mallee ijoollee baay'ee kan keessan dhuftanii na dubbisaa jirtanii. Maaliif sirriidha namni gaafa biyya hambaa jiru waa baay'eetti nama tilmaamuu danda'a. Argeen ture kaleessaanis. Namni biyya namaa jiru maallaqa hunduma isaa guuttatee waanuma jirutti fakkaata. Wacii baay'ee akka qabu kan nama yaalchisu kan gargaarsaaf kan yaamamu wantoota adda addaatiif ijoollee gola namaa ijoollee biyya Arabaati jedhameeti kan yaamamanii achan ture turtii ji'a ja'aati akkoo garaagarummaan ani isin biraa qabu jechuudha. Garuu mootu Waaqayyomtuyyuu immoo fayyaa namaa kennee rakkoowwan kana adda addaa jalaa isin baasee nama gargaaru isin haa taasisu yoomiyyuu dhugaa gargaarsaaf isin hin dhaabina. Dhugaan isin jedha Waaqayyo eenyuma saatuma kam keessattuu harki keessan guutuu ta'e nama gargaaru Rabbiin isin haa taasisuun isin jedha. Kanaaf obboleewwan kiyya amma yoonatti tokkoffaa wacii namaa sana ofirraa baasuuf kan biraa jiru rakkoo hin qabu. Kan micayyoo sanaa garuu dhugaan isin jedha baay'ee natti ulfaate baay'ee ulfaatasi. Wanti nani gurguruuf yaalu waan lama tokko YouTube kanaa tokko mootu mana kabiyyaa kan lafa kan manni irra jirudha jechuudha. Dirqama qaba. Wacii maallaqa namaa fudhatanii dirqama waan ta'eef yoo inni sun naa milkaa'uu dide sa'aatiin kun immoo sa'aatii gabaree waan qabu walatti baasu malee maallaqa qabaatee namni hundumtuu namni waan akkasii mana isinirraa bitu hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu yoo humna kootii ol ta'a biyaansi maallaqa keessan muluutti deebisuu hin dadhabee hamma dandeettii keessatti akkasiin na gargaartan. Anaan akkaawuntii fidee asinirratti isiniif dhoobu ta'an isiniin jedha dhugaa dubbachuuf ani hin beeku. Kana jedhee garuu dubbachuu hin danda'u. Bichaa kadhannaa keessaniin Waaqayyo isin milkeessu jedha. Yoona sana milkaa'uu baannan immoo akkuma isiniin jedhe kana jechuudha. Kana booda guyyee takkayyuu maanis ta'e gadda fuula kooratti nagartanii maaliif jennaan namni kufas hin ka'asi akkam kufe kanatti immoo nafu ka'uu jifaan jira guyyaa tokko jechuudha. Waaqayyo immoo akka dandeettii isaatti na kaasaa ammas na kaaseera. Lubbuun oolchuun kunuyyuu waa hunda caalatti anaaf waa hunda caalatti jechuudha. Kanan isiniin jedha nagaan naaf turaa na jajjabeessaa laayikii na godhaa sheerii godhaa yaada keessanis yaada bal'aa warri qabdan koomentii jalatti naaf qoodaa baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisuun isiniin jedha turtii gaarii.